Ayyeena shamaa akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OT Elsay channel hundumti keessa nagaa keessanii ana nagaa kiyya waaqeena galatu egaan kunoo guyyaa irraa kan immoo furmaata ajaa'ibaa waa'ee imo irratti isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Har'aan kana kan isinitti agarsiisu furmaata lamaaf kan isiniif ta'udha jechuudha. Keessumatti iyyuu kanneen biyya Dubaay keessa jirtanii yennaa isin bilbiltanii namoota wajjin haasoftan kan isin jalaatti ciccitu jechuudha. Isaaf illee furmaatanii ta'a jedheetii yaada. Akkasumas immoo fuula iskiriinii bilbila keessan irratti mastaawoqiyaa garaa yookiin immoo beeksisni akka isin irratti dhufu kan godhu iddoo kana irratti iddoo agartan iddoon itti maare kana irratti jechuudha. Beeksisni garaa yemmuu imo irratti isinitti dhufutu jira jechuudha. Kanaaf wantoota kana lamaan akkaataa isinitti rakkinoota kana lamaan fiiksii ittiin godhachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf egaa jalqaba irratti sababii iddoo kana irratti advertaayisiin garaa yookiin beeksisni garaa iddoo kana irratti isinitti dhufu isinitti hime jechuudha. Sababni isaa maaliif yoo jettanii imoon gosa lamatu jira jechuudha. Imoon kan qarshiidhaan bitamuu fi kan noormaali Play Store keessaa gadi buufattan jechuudha. Iddoo kana irratti tuqaa sadan kana innaa isin cuqaastanii wayii tokkotu jira jechuudha. Kunoo iddoo kana irratti akkuma agartanii piriimamii isin gaafata jechuudha. Piriimamii kana irra innaa isin cuqaastan immoo qarshiidhaan kan bitamudha jechuudha daawwattootiyya. Kunoo akkuma agartanii dooraalii tokkoon kunoo innaa isin bittan jechuudha. Add free experience kan jettu jirti jechuudha. Akkasumas immoo GB 25 cloudii isiniif gochuu kan danda'udha jechuudha. Subscribe gootanii bitachuu ni danda'ama jechuudha. Garuu qarshii tokko osoo ofirkaa hin baasini karaa ittiin tola argachuu dandeessan isiniif qopheesseetiin jira jechuudha daawwattootiyya. Piriimamiin kun egaa qarshii tokko malee innaa isin buufattanii instaal godhattanii waa tokko waan adda ta'e tokko hin qabu jechuudha innaa bantan jechuudha. Isin qaxixaa wanti isin gootanii lakkoofsa bilbilaa keessan itti guuttanii banuu qofaadha. Saniin booda gaa salphaatti rakkinoota kana lamaan amma isinitti himee sirreeffachuun ni danda'ama jechuudha daawwattootiyya. Akkamittiin buufanna kan jedhuu fi salphaadha jechuudha. Liinkii isaa viidiyoo jala isiniif kaayetiin jira jechuudha daawwattootiyya. Kunoo chaanaalii koo keessa jalqabaaf akka seentanii jechuudha. Chaanaliin koo maqaan isaa OT Elsay kan jedhu hordoftoota 18,900 kan qabudha jechuudha. Akkaataa kanatti fayyadamee immoo isin galateeffachuutiin barbaada jechuudha. Baay'een keessan na jajjabeessaa jirtu akkasumas illee kanneen subscribe na gootanii hanga irraatti na hordofaa jirtan hunda keessan iyyuu isin galateeffachuutiin barbaada. Egaan kunoo chaanaliin kiyya isa kana ta'uu isaa beektanii kanneen subscribe godhin jirtan yoo jiraatan illee subscribe godhaan isiniin jedha hordoftootiyya. Viidiyoo as keessaa akka seentaniin ka barbaadan jalaatti daawunloodii godhachuu ni dandeessu. Viidiyoo isiniif gadhiisaatii jiru kana jalallee salphaatti galtanii daawunloodii godhachuu ni danda'ama jechuudha daawwattootiyya. Kanaan achi immoo dhuftanii jechuudha kunoo iddoo kanarratti kana jala isiniif kaayetii jira jechuudha. Chaanalii koo keessa akka seentaniin kunoo gara viidiyootti dabartu jechuudha. Bifa kanaatiin saniin booda ergi gara viidiyootti dabartanii kunoo xiqqoo ishee akka kana keessaan gadi seentaniin iddoo kanarratti YouTube kan jettu jirti jechuudha. Kunoo iddoo kanarra jechuudha. Kunoo viidiyoo isa kana jala isiniif kaayetii jira jechuudha. Kunoo kana jala seenuudhaani daawunloodii godhachuu ni danda'ama jechuudha daawwattootiyya. Kanaafi karaa lama ni argattu jechuudha. Liinkii kana keessaanii viidiyoo man isiniif gadhiisee haasaati jiru kana jalaas ni argattu. Kunoo viidiyoo isa kana jalaas argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanneen YouTube fi iddoo kamirraayyuu viidiyoo barbaadan aappii tokko malee daawunloodii godhachuu kan jedhu kana beekuu barbaadan immoo kunoo as jalaatii liinkii isaa as jala kaa'ee waan jiruuf as jalaa salphaatti daawunloodii godhachuu ni dandeessuun isiniin jedha daawwattootiyya. Kanaaf isaa buufanna jettanii waa tokko isin joonjessiniin jedha daawwattootiyya. Iddoo isaa wallaaltaniin isiniin jedha daawwattootiyya. Egaani liinkichi yemmuu keessa galtanii bantanii haalli ittiin daawunloodii godhatan yookiin immoo haalli inni ittiin isiniif hojjetu salphaadha jechuudha. Kunoo viidiyoo chaal tokkoo fi irra cuqaastanii ni seentu jechuudha. Akka kana keessa seentanii amma lafa irratti kunoo iddoo kanarraa barreeffama kanarraa tokkotti cuqaastu achii booda kunoo akkuma argaati jirtanii iddoo kanarratti jechuudha. Liinkii isaa isiniif kaayetiin jira jechuudha. Al tokkootiif itti cuqaastu jechuudha. Yookiin al tokkootiif liinkii kanarra itti buutanii saniin booda biroosara yookiin immoo kan barbaadan googilii irra akkasiin seentaniif sin gaafata waan ta'eef kan barbaadan seenuu ni dandeessu jechuudha. Saniin booda ergi isin seentanii bifa kanaatiin gara kanaadha jechuudha kan inni isin fidu. Kunoo akkuma agartanii imo jedheetu versionii isaa wajjin isiniif kaayetii jira. Final APK mode add free dha iddoo kanarratti akkuma agartan jechuudha. Kanaaf free dha applicationii kun qarshii tokko isin gaafatu salphaattidha kan isin daawunloodii godhatanii kunoo addii immoo kunoo yookiin mastaawoqiyaa yookiin immoo beeksisa kan jennu sana bifa kanaatiin disable kan isiniif godhudha jechuudha. Achi booda daawunloodii kanatti isin cuqaastanii kunoo gara kanaadha jechuudha kan inni isin fidu. Isin wanti isin gochuutii qabdanii kunoo iddoo kanarra jechuudha. Dhiifama kunoo iddoo kanarra download APK mode kan jettu kana in cuqaasina isa kana miti original isa jechuudha. Kuno isa kana cuqaastu jechuudha. Kuno toora lammaffaa irratti kan jiru kana kuno isa kana jechuudha. APK mode
ad free kan jettu isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha kan isin cukaastanii websaayitiin kun egaa sababa inni tola isiniif kennu wantoota garaagaraa addan irratti beeksisa garaagaraa beeksifata jechuudha. Kanaaf sababa sanaan jechuudha kan inni tola isiniif kennuuti danda'u. Kanaaf wanti isin gochuuti qabdanii ednaanni gara kana isin fiduu isin qaxitaa addana jalaa akka seentaniini kunoo APK mode ad free kan jettu jirti waan ta'eef ishee kana cukaasaan isiniin jedha. Achi booda bifa kanaatiin salphaatti daawunloodii isiniif ta'a jechuudha. Daawwattootiyya kunoo daawunlood godheetiin jira waan ta'eef daawunlood gochuun nama barbaachisu isin garuu bifa kanaatiin daawunlood godhattu isa kana hin cuqaasina isa kanadha jechuudha. Iddoo kanarratti APK mode ad free kan jettu kana jechuudha. Kanaaf salphaatti isa kana ta'uusaa beektanii irraa of eeggadhaan isiniin jedha. Isa kana hin cuqaasina isa lammaffaa kanadhaan isiniin jedha hordoftootiyya. Amma daawunlood godheetiin jira install godheetaan isinitti agarsiisa. Kun akkuma agartanii gaa install godhee fixeetiin jira. Iddoo kanarratti lakkoofsa bilbilaa galchee banachuu qofaadha jechuudha. Kanaaf amma uma waan adda ta'e tokko hin qabu waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa itti guuteen isinitti agarsiisa. Kunootti jechuudha naaf baneeti jira jechuudha. Akkuma agartanii iddoo kanarratti haala salphaa kanaatiin jechuudha. Amma adda addummaa isaan isinitti agarsiisa jechuudha daawwattootiyya. Adda addummaan isaa imo play store keessaa bu'uu wajjin walii wajjin qabu jechuudha. Amma akkuma iddoo kanarratti agartanii mastaawaqaa yookiin immoo beeksisni garaagaraa iddoo kanarratti hin jiru jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko namatti tola. Inni kan biraan immoo silaa akkuma isinitti agarsiise imo kan qarshii bitamudha jechuudha. Inni play store keessa jiru premium kan ta'e jechuudha. Premiumii isin gaafate jechuudha. Kunoo iddoo kanarratti jechuudha daawwattootiyya. Kunoo iddoo kanarraa al tokkootiif innaas hin cuqaastanii. Lakkoo dhiifama iddoo tuqaa sadan kana innaas hin cuqaastan jechuudha. Achi booda iddoo kanarratti wanti inni jechaatti ture sila premium kan jettu ture jechuudha. Garuu iddoo kanarratti amma premium isaa installii godhadheetiin jira applicationichaa qarshii tokko osoo hin baasin argadhee waan jiruu fi iddoo kanarratti premium kan ta'e yookiin immoo kan qarshiin bitamu itti fayyadamaa waan jiruuf badeeti jira jechuudha. Premium kan jedhu silaa sun jechuudha. Kanaaf adda addummaan isaa kanadha waan ta'eef kunoo iddoo kanarratti gaa akkuma agartanii baay'ee tokko kan namatti toludha. Sitingiin isaallee waan adda ta'e tokko isin jeequ tokkollee hin qabu. Kanaaf isa kana yoo fayyadamtanii imoon Dubaay isin rakkisaatti jiru. Egaan furmaata isiniif ta'uutii ni mala ta'a. Kanaaf namoonni imoon keessan isin rakkisaa jiru kuni bifa kanaatiin illee yoo yaaltan isiniif sirrachuu waan danda'uuf mee kana yaalaati. Saniin booda furmaata kan biraa immoo isiniif yaadan isiniin jedha daawwattootiyya. Waa'ee imoo laalchisee viidiyoolee hedduu isiniif hojjedheetiin jira. Namoonni hin daawwatin jirtan isa daawwachuun illee sirreeffachuun ni danda'aman isiniin jedha daawwattootiyya. Kanaaf egaa iddoo kanarratti gaa advertaayizii yookiin immoo beeksisa garaagaraa irratti dhufee na jeeqaa jira karaa imo kootii kanneen naan jettanii fi furmaanni isaa isa kanadha. Bifa kanaatiin ofirraa ittisuun ni danda'aman isin jedha hordoftootiyya. Egaan barumsi guyyaarraaf isiniif qabadhee dhufe kan guyyaarraa yookiin immoo kan sa'a kanaa kana fakkaata jechuudha. Sa'a muraasa booda immoo viidiyoo kan biraa kan barumsa qabuun deemnee hanga lagarutti nagaan naaf tura. Isiniin jaaladha, isiniin kabajaa. Ciao.